fedhu tokkorraa mata dureen koo kana. Waan ilma namaa halaaku keessaa eega qadara rabbiitii qadaan du'aa guyyaa sitti murtaa'e guyyaa kana duuta guyyaa kana kaataa otoo wanti dura qaxxaamuru jiraate ija budaa yookaan ijuma nama nagaa kana bira kuta. An nagaa dhofiin jetta nagaa ta'uu dhiisuu kee hadiisa kana keessaa kitaabana waan irraa himu keessatti of ilaaluu dandeessan. Warri ijji koo nagaadha jedhus warri an budaadha jedhus warri an budaa miti ilmi namaa hundi isaatu ijji nagaan hin jiru. Mee inshallah mata dureen isaa asuma sheerii isinitti dhaammanne waliin gahaa jechuudha. Jalqaba wala yajuzu inkaarul hasad. Asirratti namni tokko ija budaan qabu an ijji koo nagaadha ofiin jechuu hin danda'u. Maaliif Quraana Rabbii suuratul Falaq yoo dubbiftan haasidiin yookiin hamtuun ومن شر حاسد إذا حسد قرآن ربي كيسا جرا أمو حديث صحيح مسلم هي حديث بخاري يود بستان أتكلم اللي باينا نرجع أنا أبي هريرة رضي الله عنه تسينير إن شاء الله إن بيناتي وأنا جايباتي أكاتا جنا ما أكيد المنا ما ولفت وتوكو سنين من بربال الراكا وفي الدن وبرنو تجبا سنيتا رضي الله عنه أبا هريرة حديث كان جباسي أكيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجما ربي ذاك جدا أنه قال العين حق إجنما إجنبوداتا أغاردا إجنوغا إجنما نياتشون واق أبين يباليسون إلمونا ماستا إنما دررون إجنما وامدون رقميدا ارجما ربي حديث بخاري كيسة تمو وفي صحيح مسلم أمو مسلم كيسة تسوان مكان الرامي درامة دريسا سنكا عن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس ربي سرى جالته أنه قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين فإذا استغسلتم فاغسلوا مما تدرون مهارة كام نديم عبد الله بن عباس بكمان أبان سندا كجد حديث كان مسلم كيس تجابا فمه وسوان إجنا ما كن جدًا إج إلمنا ما كوني otu wanti qadara guyyaa rabbiin qalamaan si barreesse guyyaa kana duuta hammana duniyaarra jiraattan si barreesse dura wanti qaxxaamuru jiraate hammeenya ija namaati jedhan. Ijji namaa hedduu hamaadha. Atiin na laaltu kun anin si laalu kun nagaa of hin seen namni nagaan hin jiru. Hundi ija namaatu dhiibbaa qaba. Kanaaf yoo akka tasaa ta'e waa shakkiin sinirraa argamnaan namni na dhiqadhu jedhe dhiqachuun keessan dirqamaa jedhan. Ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam maaliif baay'een ilma namaa kun yoo ilaallu nama keenya wanni kana irratti mata duree fideef ilma namaa yoo asirratti ilaallu inni kaan ijoollee daa'ima fidee sheer godhaa oola dubartiin inni kaan annan bareedana laalaa jedhee fide wallahi khayrii siin qabu addunyaa kana irratti fiddeen of baaftee mul'iftu kuni ati waanuma gaarii seeta miti ilmuma namaa nagaa silaalu laysa lil hasad kan silaalu bar si nyaachuuf silaalu namni ijji nama akka hadiisa kana keessatti ergamaan Rabbi alayhi afdalus salatu was taslim hadiisa kana keessatti akka bayaan hadiisa muslim kana keessatti baay'inaan jira fuulduratti itti sinii deema ilmi namaa tokko jechuun ilmi namaa tokko hammeenyaaf silaalu ijji kee hammaatuudhaaf silaalu yookaan si hasaduuf sin ilaalu bar ilmooma kee yookiin mucaa kan kee yaa warra TikTok yaa warra Facebook ijoollee xixiqqoo daa'ima fiddanii warri ol baaftanu cubbuu ijoollee daa'imaa kana isintu fudhata li'annahu maaliifi wanni kun gaarii miti ijoolleedhaaf ijoollee silaa umuriin si yeroo dheeraa taa'u isi yeroo gabaabaatti qadaansi akkatti siqu godhaa jirtani baay'een ilma nama ijoollee silaa bifa gaarii qabdu isin sababa isin fiddanii TikTok Facebook irra kaawdhaan ijoolleen dhabamaa jirti yaa dubartii keenya yaa dargaggeessa keenya bakka kana muhimmiidha itti gattaa'aati mee itti taa'aati itti ilaalaa ilmoo kan kee fiddee addunyaarra keessaati Facebook irra wanni kun immoo waan akkaan hammaati ija nama ijoollee kee ilaalu kana keessaa laazima namni maashaa Allah yookaan immoo tabaarakallahu ahsanal khaaliqiin jecha kana jechuu qaba namni ilmoo kee arge yoo ilmi namaa kana siin hin jedhin ilmoo keessa ta'u dubartiisa ta'u eenyuun haa ta'u ijji namaa akkana laallaan achumaan qoomama namni yookaan dhukkuba akka maleetu isa seena yookaan musiibaa addaatiin ilmoon kee yookiin dubartiin asirratti baatee fuula sii bareedina isa ta'u fokkiftuu isa ta'u ilmi namaa sitti hasaduuf osoo hin taane akkanumatti anum damma akkanumatti nagaan laaltu kana
anuma nagaana laaltu kana ka'ee sababa tokkoon ijji namaa dhabamsiisuu danda'a. Daqiiqaa tokko tu namatti hin fudhatin dhiibbaa jabaa sirraan ga'uu danda'a. Ilma namaa kanarraa akka ijji namaa hammaatu hadiisa sahihaa keessa lafa jira. Hatta fakkeenya mana nama tokko yoo tidhayte fakkeenya asirratti amma namni baay'een hadiisa kanan beeku. Mana namaa yoo dhayte yookaan ijoollee namaa yoo argite ofuma keetti deebii yoo ofumatti bareedina fuula kee ofuma nyaata ilmi namaa barbaadde ofuma kee deebitee ofumatti budaa taata nama biraa osoo hin taane jaallattee miti. Wanni kun waan rabbiin uumaan ilma namaatiif kenneedha. Wanni godhan hin jiru. Kanaaf wanni gochuu qabnu waa hunda ofumaa kee yoo ofitti bareedde ofuma kee of ilaalii keessatti of ilaaltee maashaa Allah tabaaraka rahmaan yookaan immoo tabaarakallahu ahsanal khaaliqiin ofumaanuu jedhi kan nama biraa dhiisi. Ammoo ijoollee namaa yoo garte mana namaa yoo garte qabeenya namaa waan gaarii yoo garte tabaarakallahu ahsanal khaaliqiin jedhi. Yoo ati kana jette dhiibbaa nama sanarraa oolchiteetta ijoollee sa ta'u dubartii silaa'u dubartii asitti fuula qullaa baatee deemtu maashaallah jechuun hin ta'u ijja dararu dhiisuu qabamu. Ulamaan hin dhowwani kan anaa miti. Dubartii asirra baatee fuula qullaa bareedduu maashaallah jechuun hin ta'u wanjala dubartiidhaan wanni beekuu qabdan. Dubartii fuula qullaa akka argite dhuftee immoo qattee asitti deemtu ijji si'a qoomu malee maashaallah jechuun hin ta'u ulamaan hin jedhinaan hin jedhan. Ammoo ijoollee daa'ima mana namaa yoo deemtanii hidhattan karaa deemaa yoo dhuftan horii baay'ee qabeenya namaa mazra'a wama ilma namaa waan addunyaa kanarra jiru yoo itti hiratte laazima tabaarakallahu ahsanal khaaliqiin jechuun dirqama. Yoo ati kanan jedhin dhiibbaa jabaatu irra ga'a. Ammoo yoo dhiibbaan akka tasaasii mana kana seenee bahe qe'ee nama kanaati ijoollee tokko sumaa kana laalee dabarfate dhiibbaan ijoollee tokkorra yoo ga'e kottuna dhiqadhu yoo namni jedhe inkaara kaasuun qabdu. Hadiisa ergamaa rabbiitti dhuftee qaama kee dhiqattee yookiin harka kee dhiqatteetuma abbicha saniif kennita dhannaan dhiqata. Fakkeenyaaf namni tokko mana keessan dhufa namni tokko mana keessan karaa deemaa dhufe isinitti gore ammuma isumaa achi jiru wanni tokko dhiibbaan tokko yoo dhufe shakkiin tokko sitti dhagaame harka kee dhiqadhu jetteeni dhiqachuu qabda. Ija kee waa tokko an budaa miti ani haasaa kaasuun hin jirtu seera shari'aatti harka kee dhiqattee harkatti dhiqatte kanaan qaama dhiqata. Achiin booda summiin kee ijji kee hamaan keessaa bahuu danda'a. Namni keenya kana beekaa as keessatti hadiisa baay'ee irraan dubbadha tokko lama jedhe yoo isin obsaan na caqaftani wanni kun waan dirqama ilmi namaa beekuu qabudha. Akkuma nama isin hime وأيضا فيه بيان أن من حصل منه الضرورة لأحد يوديبا نما تقرى شكين نفه نم تق إجسا هماته نما هماته ولم يبارك يو إلمنا ما تدتيت من نم تقرأتك أبيننا ما ستو جولنا ما ستو يودت ما شاء الله تبارك الرحمن جدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله أحسن الخالقين يوجدك نجتشود الدئتي manu mana maadatte zimmette qabeenya satau jolle namas tau laalte bira kutte fa idha talaba minhu al-ghusla falyaf'al si kanan jedin yo kan ati zikri kanan jedin dhifti abbichi si shakke na dhiqadhu shakkin sirraa qaba jike mucaakoo nyaachuun dhabu yookiin jike namiidheera yookaan qabeenya koo miidhe na dhiqadhu yoo abbichi sin jedhe dubbiin tokko jiru ambudaa miti jettee haasaa kaasuun ambudaa miti jettee wanati ijjitu jiru bas harkuma dhiqatte namichi bishaan sanarraa yookiin dhugu yookaan qaama isaatiin dhiqachuu achiin booda fa inna darara yaruh hamtuun kee irraa deemuu danda'a. Kanaaf nabi rabbi alayhi afdalu salaatu wasqat tasliim akki jedhani anna al-ayna haqqun ijji dhugaadha taqtulu ilma namaa ni ajjeessa jedhan ijji namaadha. Ija budaa enne edanu ija budaa tokkichisa budaa edhan san hundi keessan budaa namni nagaan hin jiru anaa kaasee sinii kaasee bas budummaan namaa kan ijji nama hammeenyi deemu maashaa Allah la quwwata illa billah tabaarakallahu ahsanal khaaliqiin yoo jecha kana jette qofa kan budummaarraa nagaa baatu ilmi namaa tokko yuun jalaan ba'u. Kanaaf nabi rabbiidha wa annaha qad tudakhilu ar-rajula al-qabra ijji kuni isi wama qalbii seetan ija kana kanatti ilaaltu malee ijji namaa kun ilma namaa yeroo gabaabaatti qabrii naqa jedhan yeroo gabaabaatti kan qabrii si godha ijji namaa. Ani budaa miti budaadha
ofii baftutte yoo jecha kanan jedhin budaa jalaa ba'uu hin dandeessu. Anaa miti ergamaa rabbiitiin hin sobdane jedhi kottuuti. Ilmi namaa budaa miti ofiin jechuun qabeenya namaas haa ta'u waan itti hidhatte hundatti yoo itti dhayte maashaa Allah tabaaraka arrahmaan yookiin immoo tabaaraka Allahu ahsana alkhaaliqiin yoo jecha kana namaan jette qee namaas dhaqi namattis dhaqi nama si ajabees haa ta'u qabeenya namaas haa ta'u ijoollee daa'im yoo jecha kana jette qofa kan jalaa baatu yookaan jalaa ba'uu hin dandeessu. Akkasitti ergamaan rabbii ijji namaa yeroo gabaabaatti ilma namaa kana kan qabrii godha jedhan ijji namaa kun. Ammoo ilma namaa qofa miti wal jamala alqidra ilma namaa qofa sun taane gaala babbareedaa horii bareedaa kana jechuun kan silaa taa'u yeroo gabaabaatti kan qabrii kan distiisa godha. Akkas jechuun gaala gurguddaa bareedaa kanallee yeroo gabaabaatti qooma jedhan ijji namaa. Gaala ati silaa argitu guddaa kana ammuma kana laalaan ammuma qa'a jedhee caba. Li'annahu sababul ayn ijatu isa tuqe. Ijji yeroo gabaabaatti nama balleessa. Baay'ee dubartii keenya amma yoo gariin mataan na garagalee jetti gariin immoo maaleessa koo qomana gubaa laphee koo keessa ibidda qabateetti. Dhukkubas immoo quraanatti qaraatanii waan takka keessa jiru ija namaatti budaadhumatti si nyaate. Kana waan tajribaa irra geenye argine jechuudha. Dubartii meeqa nama meeqa itti qaraanee yoo jennu ijuma budaati maal ija budaati ati akkamitti wakkanatti jaalalaan qabu ati akkamitti abbaan hudduu si ilaaleetu mana irraa qabam atoo mataa si ilaaleen irraa qabam atoo an fuulumasi kanatti bareennaan itti seeni kalas kanuma wanni dubartii keenya irraa baay'inaan argamu. Baay'een dubartiin hospitaala dhattee qorichan argattu. Wanni beekuu qabdan ija budaa qorichi isaa quraana rabbii malee hin jiru. Bakka feete hospitaala feete dhaqi hospitaala feete sin fayyadu laa yanfa'uka. Doktora feete bira yoo dhatte illaa kalaamu rabbal caalamiin qur'aana qofa kan ija budaa nama keessaa baasuu danda'u sharciyyaa karaa rabbiin seera quraanaatiin lafa nuu kaa'ee yoo hin tahin haakima feete dhaqi qoricha feete fudhadhati nagaadha siin jedhaaf hin jiru ka dhukkubni kee hin beekamu. Dhukkuba qaama kee qabee miti qodaa kee qabee miti ammoo yeroo gabaabaatti dhukkuba isa kaan wayya jeesuutti. Kanaaf ija wahii kana ofirraa eeguu akka agartan ijoollee keessan hin sawwarina. Mana keessan qabeenya keessan akka argatan sawwartanii hin gadhiisina. Biddeen nyaattan sana akka argitan amma faateen gariin goddaa yaayyaa goddaa sawwarte TikTok irra nu guuraa oolti. Kanneen akkana biddeenuma sanatu namni biddeen sana qalbiin kana laalaa qalbiin silaaluu dhabu. Hundi maashaallah jiru. Ammas nama na laalu dhibbaatama kana keessaa namni maashaallah dha muraasa. Amma tu rabbi sababa godhe daqiiqaa tokkotti jechuudha sababa ijaatiin namni qoomamuu danda'a. Ijji hamtuudha. Irraa of eeguun dirqama. Waan nyaattan ufiddanii asirratti poosti godhaan oolina. Nyaata bareedaa yoo hojjetate amma asiin ga'u xaaraan galfatu obboleessa ofaateen keenyas Maammadoonis amma fidanii asirratti facaasanutti ijji jaraaraan galfatu. Yoo nyaata bareedate yoo ijoollee qabaat amma fidee addunyaan ga'u xaaraan galfatu. Leesh gidduu kana dhukkubaadha kanaaf hin qufaa jira. Torbaan guyyaa 3-4 akkasana dhukkubaa ture alhamdulillah amma wayyaa. Kanaaf wanni isin beekuu qabdan mana bareedaa yoo qabaatte fiddee sheeriin godhin li'annahu sababatti itti dhufuu danda'a. Hadiisa kana keessa gadi buutan baay'inaan egaa qaala ibnu Abdul Barr akki jedhe aalimni beekamaan huwa an yaquula tabaaraka Allahu ahsana alkhaaliqiin jechuudha jedhe. Namni tokko ni'maa waan arge tokko irratti yookaan ilmoo namaatti yoo dhatte nyaata bareeda yoo garte nama bareedus ta'e nama fokkisu ta'e qabeenya ta'e waan itti dhattatti laazima tabaaraka Allahu ahsana alkhaaliqiin jedhe. Wama fedhe haa ta'u caljattee jaallalteen darbin mana namaas haa ta'u ilmoo namaas haa ta'u horii namaas haa ta'u fuula namaas haa ta'u sheeka haa ta'u illaa dubartii qofatti dubartii fuula qullaa miidiyaarra deddeemtu maashaallah hojjette wanjalinyaadhaati. In ta'u ulamaa illa fakkaane kan. Dubartii qullaasii akka argite Facebook TikTok irra deemtu warri jala deemtanii koomentii maashaallah barreessitan dogongortaniitti. Ulamaa'in hin ta'u barreessuuniif nuun jedhanii nu dhowwan. Kanaaf inshaallah namni tokko yeroo akka Ibnu Abdul Barriin jedhetti bakka ni'maa bakka gaarii yeroo dhaqe laazima du'aa kadhachuu fi qabaa. Barakallahu fiika jechuu qabaa. Allahumma baarik lahu jechuu qabdaa.
تبارك الله أحسن الخالقين ما شاء الله لا قوة إلا بالله ذكري لكنا يرونا ما أركتن يرومنا ما ديمتن يرو جولي أغرتن يرو نياتا أغرتن وما فدرتو ذكري كان جتشون غاريد واني كان جدمو فإنه لا يجوز للمسلم أن يتسبب في أذية أخيه بوليسك مسلمات أزان تأني كراغو دمي وانا كان جدمو أزا أكتي إلمنا ما تنتانيف إلمونا موغاري توك إلمونا من كان جالتو أترمي جانا كان لالتي دور فت أتي إجيكي نياتان بيت همتو تيادي في متي غرو أدمتو يادي في متي بر ليس للحسد أتي بس نما كان أمتي لالتي نما ديمتي خلاص إلمون سنة چمان جلا غلافتمت قلبين نمي چسنا چب غرو أتي مو في الرتين بيت وكي جكيتي كناف ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله أحسن الخالقين جتش أكنا جتشون ديركم ولا يجوز ذلك عدم قصد الضرر لأن ضرر العين قد يحصل من المحب ومن العدو من المحب ومن العدو الجبو دادا نما سجالة الرئيس نما تجالته سينا جالته كنا سي أنا كم نجالته أو مشابه دزنا جتة أو كنا جالته أو كنا نمط أحشيك أو كن جول لبر يدو كنا سمرة سنجالته كم أنما جيرانيا كي جالته سجالته سايبا كي يجبا أنما سي كنا جالته إجيكو لعله سمير ودندا جالله كي ترى ستدوف نما أدوي كي راس النفا إجي غره هندتو دفا إجون تنما تكون جالته نما تكان جالته كنا يوتي ما شاء الله انجليني يواتي تبارك الله أحسن الخالقين جار سكياتو جارتي كياتاتو هذا مناكي يوسين سعجب دي نما غاري تاتي نياتا غاري وجدتي يوكان مونا وما ستي بريد ويتات لازم تبارك الله أحسن الخالقين ما شاء الله جدين يواتي كان انجد ورو مقام جالة كاه قوتيو ما جاكيتين قومت طيب ورو مكيتم بو جارسا كان جالة نوما غاري جارسا سي بريدا كانا هم بريدا جارسي قوتي تما ديفتي ما شاء الله انجدتون كاه قومتت إجاسيتين كناف إجيها مال إرى أفيقون دير كما المناماتي كنافا إرى هدو يرو أرجينو تيك توك فيسبوك كنا باي إنما إجو مكانتو باي أتجرا ديرا ميك أموت تكاراتان إرى قد إجانا ماكيس أرجيتا دبرتي أكا كان مالي رانغاب دان أكنا بس ومجالات النفتي وكام بريدنا سيران نفاني تكارن ومكسيتي كنافي وقال النووي إمام النووي نكجدا شرحي صحيح مسلم كيستي ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يتجنب نمنتكو يو إجسا هماتشون الرتبرامي لال حديث صحيح قفصين التماجران حديث إرقما ربي الرقل كله نتلو في قف نمنتكو يو كأي إجهما صدات يو كان إجنما كان همتو تأوبري مال توقبا ويتحرز منه وينبغي للإمام منعه الله أكبر حديث مسلم بخاري مسلم تقباسا يو نمني توقو إجابودات بيكماتي ضرراني سراكا نمقوتي بكا نمني جرو دقون قبو جدا لأنه هو أني إجابوداكون أكنا بلا لفتمي يو كان إجنما كن جدموف ديبا إني فيدتو ديبا إجنما كن أكان الفات وأنت تعالى ديبا ونما ديبا أنغا إجاكان حماتون جرو كان بيتني ديبان إجفدو إسيو ما تقوسيتو مالي وانو الفاتا في دا إجنما نمي توقو يو كان نما درارو تاي إجيسا بوداد إجيسا ميت داك أبا يو إرتي برام ديبان ديباتي نما إرتي برام يو ديبا كباتي باكا نمني جرو داكون كبو إمام نسا دوو كبا من مداخلة الناس نما كيسا سينو باكا نمني باي ينجرو إجيسا كن نفي نما كان درارو نما ميدو را مانا إسا تاو كبا ويأمره بلزوم بيته من إساء أكد تاو إمام ندوو قبا لأنه ضرر راسات الإباء بكا والقهي بكا والتجيد إسلام نمني باء ينجر رفاه إباء أمة سنان قورة نمتشسو مناهم بهم منكي تاجد أمين أواني جنا منسا تاو يجرد لا إله إلا الله أرقتني الجهد دي كان أمات كان أمو أن ينتب بيك كان في
yoo inni illee nama waan qabne rakkataa nama waan qabne ta'e waan inni ittiin nyaatu illee achitti gargaaranii rizqii isaa mana isaa keessa akka inni gadi hin baane godhamuu qaba. maaliif jennaan ما يكفيه ويكفي أذاه عن الناس فضرره أشد من ضرر أكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم. إبان جاء إباس إرجمان ربي أوان شال إرجمان ربي من أكل البصل والثوم كل بيشون كرتايو نياتن إسلام صلاة دفتني مسجد دفتني أذان قدنا جدا نمني كل بينياته نمشون كرتي نياته وفي مسجد تاي نم أذان قدون كبو نياتشون كبو نمني مسجد دف kanaaf qullubbii nyaatanii basala nyaatanii akka masjiidan dhufne kan ergamaan rabbii jedhan sana caalaa ija budaatu irra hammaata. ergamaan hin dhufinaa jedhanii qullubbii shunkurtaa namni nyaatan hin xiraa azaanama godha waan ta'eef hatta almalaa'ika tata'adhaa maleekaan illee azaarraa godhamti nyaatanii dhufuun hin ta'u masjiid. ammoo osoo kunafuu ijji namaa qullubbii fi basala kanarra hammaata. namni ija hamaa qabaan irratti beekame bakka waltajjii fi bakka masjiidallee taanaan dhowwamuu qaba dhufuun qabu imaamni dhowwuu qaba. nama ijji isaa hamaadha namni kun dhiibbaa namarraan ga'an beekamnaan dhufuun qabu masjiida. mee kana eenyutu beeka? baay'een keessan ijji namaa xiqquma seetan yoo tiktookii ilaaltan dubartiin ol baatee jedhaa olti facaa olti dhuftee garuu immoo dhiibbaan isiirra ga'u tiktookii sana isii lagachiisa. والله بالله سلا نمني إجا بودا بيكي guyya tokko ol bayna matti mul'atu otuu dhiibbaa ijji namaa qabu beeke ija budaa jennu guutuun ilma namaa akkuma erga silaasinitti maa ture yoo maasha Allah jedhe qofa yoo tabaarakallahu ahsana alkhaaliqiin jechootii kana yoo fayyadamte ijji kan kee hammeenya irraa ba'a kana qofaan dararaa irraa baata. aniin kuni siniin ilaalu kana maasha Allah siniin jechuun kee dirqama. لأنه درران أنقروا سن أرجاهن جرو يون أكتسا إسن إلمان كسن التلوفة أبيني كسن التيون نوفة وما فد وان سن قبضنو مانا كسن ليون سنة ما شاء الله يوكيني مبارك الله لك بارك الله فيك ذكري لكنا تبارك الله أحسن الخالقين يون جتشك أنا جده أنا شكون قبضواتي مانا كسيني إجي سوا نميدا جتة ونتنا الراس ودات تنجر إجول لك بيردو في يون أكس جده أبيني كبيرتيون كنا جده خلاص yoon kanan jedhin ammana kee dhufe mana keetii gabbaanaa qabeenyi kee waata ilmoon kee waataanan qaxxitaaf deemtina waamtina deebiftee yoo mana koo beette kottuu naa dhiqadhu naan dhufe harka dhiqadhee bishaanan harkaan dhiqadhe kun qaama keetiin dhiqatamuu qaba. qaama ijoollee miidhamtee kanaan dhiqamuu qaba yookaan namuma guddaa miidhame sana qaama isaatiin dhiqama. eenyutu kana beekame? aboo kottuu binaa dhiqadhu yooti jette amma hoy maaliif jedha magaafi kanaaf abbaa inni gaafata. arab nama ijoolleen keenya barumsan qabdu barumsa islaamaa irraa booddeetta faadha bishaan ganama fiddeenu dhiqachiifti jettee fa kan nama gaafattu hedduudha. harka si dhiqachiifti arabni harka naa dhiqadhu siin jetti yookaan bishaanuma fiddee harka kee keessa kaa'i siin jetti harka kee keessaati fuutee qaamaan dhiqatti yookaan immoo bishaan sana dhuddi jarri waan goote qabdi shariyaadhaan deemaa jirti si shakkite. namni gariin immoo arabni kan nagoote maali arabni koo shirkii hojjettee jedhe nama gaafi kana faana gaafate jira. shirkii miti kun nam tokko ijji isaa si sodaachise taanaan zikriilee nama sinin jenne sinii hime kana yoo atin jedhin dirqama si dhiqachuu qabda. ani mana kee dhufe yoo maasha Allah jedhin bahe ilmoon kee na booda waa taanaan mushkilaa wayii dhufnaan laaziman dhiqachuu qaba. jaalladhoo sun taane ajaja ergamaa rabbiiti bakka rattuun qabdu. kanaaf ilmi namaadhaan bakka dhaqu hundattu ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله أحسن الخالقين دعائي كده تشوفي أمو إجول لي كان كيسانيس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ذكري لك أنا أعيذك يوكان أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق ذكري كنا جول لي كيسان الراجة تشونغاري المان كيسان لازم أكسجتون إنغاري تعوذت الرا يا ربي جهم ترى ناقة بجتون وان وما الدنيا كان الرجل كيسا إبان هدو الفاتان إجنامات نمني مو كان ينبيكو ذكري لين هدو دا كان إرغمان ربي اللي حسني فسيني الراجل أنس هدو تجرى كان نين أكسي الرا
jettanii ijoollee keessan irraa eeguu qabdan jechuudha. Isinii galee akka ijoollee keessan ijji budaa isinirraa hin tunne gariin namaa waan arge makiinaatti fannifatee kaan mana isaatti fannifata waa katabeefaa wanna akkanaa shirkiidha. Bas wanni isin godhuu qabdan maasha Allah laa quwwata illaa billah zikriilee kana jechuudha wanni isin jettan. Isinii galee bareechaati zikrii kana eeggadhaa. Akkuma ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wa sallam Hasanii fi Huseeniin jedhan du'aayi kana sirritti qabadhaa isiniif hima. Hadiisa kana ergamaan Rabbii Hasanii fi Huseeniin gaafa jarri xixiqqaa akkam jedhaniin أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامات ومن كل عين لامات. ijoollee keessaniin isinillee akkas jechuun yeroo hunda ijoollee keessan ija budaarraa isinii eega jechuudha. Ijoollee keessan yoo akkas jetta yeroo hunda ija budaarraa isinii eega. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامات ومن كل عين لامات. ذكري كان جدا. كان إسماعيل في إسحاق نبيوت أسندروا اللي هندي أنبيوتا ذكري لي أكنا كان أفيقات رنجج. الجنة ما yoo zikrii adda addaatiin of edda malee hamaa zikrii ganamaa galgalaa yoo qaraate jalaa baata siirii adda addaa jalaan baawatti yeroo salaatte ayatul kursiyyi qaray Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm amaduma amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun hangaduma qul huwa Allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ذكري لي أكنا كنا يو قراتني لفكياتن غنمس غلغلس يروكاتن ذكري غنما ولي يو غنا جت اما تكو اجابودا سحرين اكما قلدي تسين قبون دندو كنا يو جت غنما غلغل اوفيغون دير قما كنا اجنما دقيقه لما سدي تربان تكو تسجيسو دندا وانا تسلا غنا امبركس غدا غنا ورفودا امو مكاينم تكو امو مكاي اجيهمان تكو سي تقاسمان سي كدا كاي زمي غدتم افان سي چوفا افانين اندبطو چلم سي غدتم اما سكدا وان كان سي قبن بكم بس يروغا بابت كانت الدنيا را غدانتي ارغت كناف ارغما ربي اجينما علمنا ما كان يروغا بابت كان قبري تاسي سجدن نما سلا فولدرتي مول لتقبو نما غنا منجار غنا ورفو دابر غنا كان إجارته بريفته أمو مكه إجنا ما دقيقة عشان دقيقة لما كيست تربان تو كجياتو كيست يروغا بابات لب سيقول أجيجو هاتي كان جلا بهوف إجنا ما الدنيا كان الرا واني هنگا إجاهم ماتو نمانجرو بكفيت يورد باقنا واني غري دوبتا مي إجنامات كتابة كيست باقنا إجنا ما هدول فاتر الإبانسا مالك حتى إمام نيو نما بوداتا ونما ميتا كو منتم بسا وان نياتو منتكنا في حديث مسلم كيسة مالك جرم إبان ساول فاتا عمري غافتوكو عمر نميچه توكو جزامة قبا نميچه جزامة قبو توكو جسمي انسا أكمالي ترا جزامة بيتاني نما جسمي انسا كون چچته قم نسا كون تطوري هدو تراو منعه نما أزانغو ديني تيچو متي صلاة جدين مالف جماعة روجو مسجد دفه مسجد كان هدون تترا مسجد كأجنا نم نكون تتكون بيتني نمنا كان إبان سادا إسلام درارو نمني إجسا هماته إبان إسلام رانغو إبان سنا غور كان سامان مساتا وترج على أكسي هدي أكنا تججب سني إيجاتورن من الصحابة يروك ينياراتي ولا لي دبرتي ولا لي قباتي سرتي أكارجت كلها سدابت لأنه أك عمرين كان تربيك شمرين تيك توك كان الرستو فيسبوك الرستو سورة كي كلها ستو قامك وفتة زكما أرجتي أوف دربتا أول ترفته وانغاري 60 فكات والله وانغاري 60 فكات والله لأنه أكبر مصيبة هم بيتو مالي غافسك بدقيقات سيدبام سيسجنوا سينما غاري كان سي أني واتكدن تانك أبو جدو فولك بريدوس تاي بريدو نبي خاصة عثمان بن عفان أكجد رضي الله عنه وأرضاه قافتكم إذا كان عندكم طفل إجول أسين أكنا دوك أتيوك أباتن مال جده
fageessa ija namarraa jedhe Usmaan radiyallahu anhu ijoollee bakka kanaan fakkeenya yeroo kolfu namni tokko kana kolfu kana achuratti la bakka lamaan akkana urattee qalbii nama kan fuutu jirti ijoollee sikkasii yoo argitan Umar Usmaan kararraa dabsaa ija namaa duran dhaabinaa ijoollee keessan daa'ima yeroo namni tokko namni sin shakkitanu ijarraa dhufe jalaa dhossaa waan ija namaatti hammaatu jalaa dabsuun gaarii shari'aadha kun gariin namaa shirkiidha jedha gariin namaa shari'aa barachuun gaarii waan akkanaa kana namni keenya baay'ee namatti himu ammoo hadiifni kun silaa ilma namaa kana barsiifamuu qaba wanni muhimmiin akkanaa hadiisa jajjabaa akkanaa kana ilma namaa barsiisuun gaarii ture namni keenya ammoo waliin barsiisu sheerii godhaatii wal biraan gaame waan akkanaa kana ilmi namaa akka of eeguu qabu sirriitti ilmoo keessa wartee TikTok irraan kaa'e ilmoo keessa wartee Facebook irraan kaa'e ilmoo takkaan jaallattu ijji namaa daqiiqaatti sirkaa dhabamsiisa nyaata nyaattu sawwartee TikTok Facebook irraan fidin daqiiqaatti nyaata ati dhiyeeffatte addunyaa daalaalee kana bakka qalbiitti cabeeti kaatee nyaata summii sitti taachumaan dhabamta noo meeqatu ijji ribumaa ka'ee qoomama kan hirribuma keessatti cimatti qoomamee hafu meeqa jira akkuma argan ija namaa kana eeggachuu dhabuun hedduu ulfaataadha hedduu amma wanni siniidhaamu qabeenya namaa mana arabaa keessa jira kan arabaa haa ta'u kan abbaa fedhe haa ta'u yeroo itti dhattee maashaa Allah laa quwwata illaa billaa jedhe tabaarakallahu ahsana alkhaaliqiin jedhe baarakallahu fiika jedhe baarakallahu laka jedhe qabeenya namaatti waan dhatte hunda ati yoo kanan jedhin ijji kee takka nagaan hin jiru jechuudha wanni ija namaa budaarraa hambisu jecha kana waliin jechuudha waan itti dhatte hundatti nama qabeenya qabu argite maashaa Allah jedhiif kalas ijji hammeenya keetii bu'eera ati kanan jenne taanaan budaa taate dabarfatte ati nagaa dhoof hin jetta nagaa miti hin jiru nagaan ilma namaa kanarraa jecha kanaan qofa nagaa ba'a ilmi namaa jaallattanus jibbitanu jecha kana qofa sahaabaan maaliif jecha kana jedhaa turan ergamaan rabbii maaliif kana nu barsiisan osoo ijji namaa budaan nama tokko lama ta'e qabeenya namaatti yeroo dhaqxan kana jedhaa jechuun nu barsiifamu akka suuratul kahfiin keessatti ani tafsiira isinii fassaruu dura mee dhaqaa seenaa achi keessa jiru dubbisaa nama meeqatu qabeenyuma ofii kana laalee qabeenya akka gaarii qabu kana laaleetuma akka qabeenya kana war aboo qabeenyi koo akkan qabu jennaan law qulta ma sha Allah nama meeqatu akkasitti kassarame qabeenya rabbisii kenne kana ma sha Allah ofiif jedhi qabeenyuma keetti jennaan ofin nyaadhaa deebisee jedha nama tokko nama ma sha Allah jedhi qabeenya keetti yoo tiyetti laa kooti ofin nyaadhaa deebisee siin jedha qabeenyuma qabdu waanuma qabdu irratti ilmoo kee irratti waa hunda irratti ma sha Allah jedhi mana kee irratti ma sha Allah jedhi hin janna taanaan lafaa gamii qabaadhu mana bareedaa qabaadhu akkanuma laaltee manuma kan kee kana deebiftee dhabama goota ganama yerooti kaatu mana kee yookiin mootummaan maalimoo godhee diigamee isa argita yookaan immoo ati mucaadhuma nagaa bareedduu ati qabdu hammuma kee ijuma keeti ilmoodhuma keeti ati bas galgaluma yookiin si ajabdi sitti bareeddi ilmoodhumti kee bas taphachiiftee kolfisiiftee maashaa Allah hin jennu tokko dhiifte ganama qoomamtee bulti ganama sumatu immoo dhabamu godhe sumatu nyaate jakeetiin ilmoo ofii nyaata namni warra ofii nyaata haadha abbaa ofii nyaata ofitti qabeenya ofii nyaata laa kana jechuun ijji namaa hamaadha kan abbaa fedheyyuu hammeenya jalaa wanni baasu jechan siniime ammaa kan jechan siniime kan sirritti haffazaatii mataa keessatti maashaa Allah tabaaraka arrahmaan تبارك الله أحسن الخالقين بارك الله لك يوكان بارك الله فيك ذكري كان مننا ما دتني هنغنا ميدا غوتول فودا جدا اكاسي چوك ابدن من ابا فيتن يرورتن ما شاء الله تبارك الرحمن جدا ديما تبارك الله أحسن الخالقين بارك الله لك جدا ديما خلاص همني جكي سني بوي نغاد اچو دسي اچين بودا ميدان كيس هندس اچمان يوسين هغم لالتن ijoollee nagamisin ajabde qabeenyisa hagamisin ajabe jecha kana yoo jettan dhibba guddaa buuftaniitu dhibba hambiftaniitu ajaja ergama rabbi fudhattaniitu kanan jenne taanaan mana namaa dhatteetu mazimmi jettee baanaan mana namaa akkanumatti seente qabeenya namaa laalte kanumatti zimmettee deemnaan dhibba qabeenya sanarra ga'essitutti gaafatamu
إجاكيت تقافة مفردة لازم أجيتش كان يجيتش بشان ودان نما يات بشان دوغي أمبيسي دوغون هن فيدا فيدا بشان النرا دوغي ديسي نمتوكو منكي دوفي بشان دوغي الرا لفتي كوبايا ستاو ديسي با أكتا سابه إرغما إني بي ديبان جبان توكو دوفي بشان دوغي أمبيسي سنة نميتش ديبان الرغي سنة دفي جيسي داناتنك وباسي داناتنك انتهى يو كان مودفيتي نميتشو مسنة دكيتي duka sa ordo fi namto ko manake du fe amuma gadi bay e gandi gadi bay ibani jolle ke yokin naw mato kuramu magay addebi bole so edin o kanati bilbili me ko tu jedin dikadu jedin narka dikato ero narka dikate bishani narka dikate sana jolle ke danna net khalas antaha dukum nika namba sheikh budan maloda budan ma suma kana ijuma kes ma juma ko tikke kan ali bonamni je buda wala lejira buda chun ija hammenya ija kan ke naga kana ati naga da yechun dande so jina gan hinjiru duniya gan tasanjiru ijina gan yo ma sha Allah la quwwata illa billah tabarakallahu ahsan al khaliqin je chota kana yo faydamte malenjiru jina gan namni naga amti dag erga sila dagge fatan turre wara reb du photography kana barre sajira gara tiktok ti mo wara facebook ay sinimiti kana insha Allah asmarat sini gaba sa dubbici derada okay sene saati deranu tifudata enyun ille bilbilan ille yo wali nasof tan hiriyonni ma sha Allah wali njeda wali nasa hojjetan an hoji kanan qaba hoji kanan hojjeta jira ma sha Allah barakallahu lak jeda tabarakallahu ahsan al khaliqin wali jeda hojum hojjetan urat to ko manan jara jira osin jeda ma sha Allah rabbi siya gargar barakallahu lak akas jedi duay gadif mana tokkon jarata ra bar jede fa foto wali yargite majolen shabab ni kenya la mana kanan qaba akana oh membareda na mana manichi pa membareda ma manichi akas ma dedi sir hamtuti tateta lazim ma sha Allah jadif اي شيء وان تلفت الا دبرتي فيسبوك في تيك توك لا تقولوا ما شاء الله ممنوع كل ولا ما انت ودني حنياتو جفت ولا سيتول باتي ناموس چبسيتي شريعه بلسيتي كبجا دبرتي اسلاما چبسيتي دبرتين كلها ميديا الدنيا فلدرت ملتو ما شاء الله يچون انتو سينيغالي كامبرامو اما قبينيا كيسن سورينا يا جرا كينيو كانو فيغا سرت قبينيا قبل سورتي ميديا رانكاي هوري كي سورتين غديسين مانا كي سورتين غديسين نياتا كي فوتو كافت الدنيا رانفيتي اجولي كان كي فوتو كافت اتين وانا مددلغا تجرا اجولي كان تيك توك لايك يرغچو دي اجولي دائما طبطبط وانا ارغيتي والله يا ويلكم والله عمري جولي كان يرو ملغا باف سوداف ابا سور سنه تغافتم باينا جولي عربا كان فانا غرا وان هم توسين وجت فا اكينيا لما دور غيدن جولي وانجلي نيا وجت وان بين دائما متيري والله وان سلا الى ان مقام فچي صفا في دني صورني الدنيا رولتن اما جولي كون غافا غدته فيديو دائما ما سيتي وان سين هم بيكينو جتا جرتو سن ور صوري كان يا ربي يا تسيمچو دندس غافا برته دائما ددوا كان سين فوتو سيچرتولتن غافا اوبرته غدته نما جباتا ربي تسيمت ابو ما سما ابا كان اچو ابانكو غافا سنا اي بي كو تيقوان بيكو دائما isa sinama fakenya qibati fa ofitila qatte mana kan jolen tokko tokko margite waan argite mana kana kessa gootu kana sawarani ol darbataul gaafa guddatte of argite jolen sun rabbitti sinimat ine ranfatin kan malif enyunu bifakkasitin of argun jaallatu gaari miti jecha kana hojina kana ofega nama baaye yero arginu jolle sa saware fida intala durba sawara waan arge sawara akkum بس اما تيك توك فيسبوك دو فيغان قبطي وانت نياتا نس نياتا مقونقو غدين دربو موم بيكوان اجولي من كيسن جراتو نتفكاتو افت دربتمتي مالي رفتي ليش إباساتي في مالي دانتا الموكيتي جرين الموكيتي يو برباد المونكو مرينا فديراتو المونكو نافا جراتو وريكو نافا جراتو فولنا ما دوران نابي الدنيا دوران نابي ومري ديران جرات وجت اوفيكيت اجانا ما بكا مني بكات ijolle ke ija hammenya ra tiktokin kun fan
addunyaan aalama alkawniitu si ilaalaa oola nagalchi gaafiin qaba daqiiqaa muraasa eeggadhaa warra tiktok isinin galcha yaada keessan tokko isinirraan fuudha warra feesbuukiin geggeessaa ammatu kanaaf asumatti gabaabsinee of eeggannoo jabeessaa waan kana sheerii walii godhaati akka ilmi namaa of eeguu qabu waan ija hammeenya kan sinii galee bakka jirtanitti amaanaa ija of eeggadhaa qabeenya arabaas ta'e qabeenya keessan ta'e qabeenya fedhe haa ta'u of eeggachuun dirqama nasiyaa kooti inshallah nagee rabbi keessanaa jiraadhaa wallahi guyyaa sadaan kana dhadhu qubaa ture qufaanna qabee akkuma tokko qabbananarra jira guyyaa afur moo akkas badeen jira akkuma tasanarraas bahe inshallah nasiyaa koo kan akka qeebaltan hadiisa ergama rabbiin siniin gahe nagee rabbi keessanaa turaati